Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii Oromoo Teknoo hundi keessan nageenyi kiyya bakka isin jirtanitti isin qabu isinin jecha barnoota YouTube kutaa tokkoffaa isin qabadhee dhufeen jira. Jalqabaa qabnee haga kaffaltiitti waliin deemna waan ta'eef keessattuu namni YouTube banachuu barbaadan YouTube irratti hojjechuu barbaadan jechuudha. Kutaa tokkorraa qabee namni na waliin itti fuufee dhibbaaf dhibbatti ni milkaa'an isiniin jedha namni chaanalii banachuudhaaf egaa Emailing keessa yoo bakka kana jiraates yoo dhabames profileii dhuma keessan irra tuquudhaan add account irra tuquudhaan seenuu dandeessu. Inni jalqabaa kutaa tokkoffaarratti nuti waliin ilaallu chaanalii YouTube sirrii ta'e kan maallaqa hojjechuu danda'u banachuudha. Profileii irra erga tuqnee eegan asitti add account ka jedhu jira. Add accountiin kun as nuuf jira. Add account kanarra tuqachuudhaan chaanalii YouTube tokko bannaa jechuudha. Yoo as dhabame add account ka jedhu kun kan mallattoo ida'uu qabu yoo dhibame maqaadhuma keenya gubbaa jiru yookaan saayiniin irra tuquudhaan haala kanaan nu baasaa ida'uu gubbaa jiru tuqannaa jechuudha. Waa takka rakkina takkitti hin qabu eessayyuu yoo jiraate. Haa ta'u malee profileii dhumarra tuquudhaan garuu add account keenya argachuu ni dandeenya. Profileii gubbaa jirtu sanarra tuqanna. Sanaan booda add account ka jedhu ka as jiru kanarra tuqne Emailii haaraaf YouTube haaraa walitti banuudhaan qopheeffannaa jechuudha. Barnoota YouTube kutaa tokkoffaa irratti add account ka jedhu kanarra tuqna. Yeroo tuqne gara Google nu geessaa yoo bilbilli keessan password qabaate isin gaafata. Sanaan booda checking info jechuun irra isin dabarsee fuula ittaanu fuula kanarra isin fida. Emailii yoo duraan qabaattanis dhiiftanii haaraa fresh YouTube sirrii ta'e YouTube maallaqa dalaguu danda'u banachuu jala kana create account ka jedhu kun ni jira. Create account ka jedhu kanarra tuquudhaan sirriitti waliin bannee ilaalla. Create irra yeroo tuqne waa lama nuu fida. Lamman keessaa for myself ofii kiyyaafin banachuu fedha isa jedhu isa gubbaa irra tuqannaa jechuudha. Create erga tuqne kaane for myself tuqne gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Create Google account, enter your name. Google account banadhu maqaa kee itti galchinuun jedha. First name ka jedhu irratti maqaa keenya jalqaba barreeffannaa jechuudha. Maqaa jalqaba maqaadhuma keenya itti barreessinaa jechuudha. Surname isa jedhu irratti immoo maqaa abbaa keessanis barreessitan akkasuma maqaa YouTube's barreeffatan waa takka rakkina hin qabu jechuudha. Anamma gubbaa irratti bakka maqaa kiyyaatti barnootan jedhe jalatti tubein jedhe. Kana jechuun lammanuu irratti galcheen jira barnoota tube. Maqaa sirrii ta'e erga barreeffannee booda dagachuu hin qabnu barnoota tube barreeffadhe next ka jedhu jala isaa jira. Next tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Erga maqaa barreeffannee kaane next ka jettu ka jala jirtu kana tuqne gara fuulduraa adeemna gara step itti aanu jechuudha. Gara fuula itti aanutti nu geessa. Fuula itti aanu irratti enter your birthday and gender guyyaa dhaloota keetiitii fi bara dhaloota fi akkasuma saala kee filadhuu nuun jedha. Ka jalqabaa irratti guyyaa dhaloota keenya itti barreessina guyyaa itti dhalannee jechuudha. Ka lammaffaa irratti immoo ji'a keessa dhalannee ji'uma barbaanne as keessa ji'a tokko haga 12 jiru kana keessa tokkuma filannaa jechuudha. Waa takka rakkina hin qabu. Ka sadaffaa irratti immoo bara dhaloota keenya itti filanna 19 meeqatti akka dhalanne 1990 meeqa 1980 meeqa ka jedhu ka jalqabaa guyyaa ka ittaanu ji'a keessa dhalanne ka sadaffaa bara keessa dhalanne itti barreeffannaa jechuudha. Erga kana guuttannee kaane gender saala keenya immoo filannaa jechuudha. Shamarran taanaan ka gubbaa female dhiira taanaan male ka jedhu filachuudhaan irra dabarfannaa jechuudha. Male ka jedhu filadheen fuula kanarratti kan nuti filanne bara dhaloota keenya guyyaa dhaloota ji'a keessa dhalanne filanne saala filanne next tuqachuudhaan ammallee gara fuula ittaanuutti dabarfannaa jechuudha. Maqaa nuti barreeffanne irraa kahuudhaan emailii lama filannoo nuu kenna. tubebarnoota@gmail.com fi barnoota@gmail.com ka jedhu naa kenne kanuma jalqabaan filadha. Emailii barbaadan ka keessaa salphaa ta'e filachuudhaan next godhattu garuu emailii kana yoomuu dagachuu hin qabdanii jechuudha. Emailii YouTube keessanii kan email YouTube keessan qabee taa'u isa kana waan ta'eef tubebarnoota@gmail.com next tuqanna erga filannee kaane next ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Passwordii barreeffadhu nuun jedha fuula kanatti. Passwordiin keenya passwordii jabaa ta'e qubee lakkoobsaa fi mallattoo wal maknu bareeda yookaan qubeedhaaf lakkoobsa fayyadamnus bareeda jechuudha. Passwordii jabaa ta'e
passwordii heddumminni isaa 8 ol tahe itti katabannaa jechuudha. Osoo maqaan keenyaaf passwordiin nuti barreeffannu adda adda tahe baay'ee bareedaadha. Passwordiin kiyya Oromiyaa tuqaa 123 godhadhee irra darbaa jechuudha. Passwordii itti katabadheen jira. Neextiin tuqadha. Passwordii namatti agarsiisuun hin ta'u an barnootaaf waan ta'eef agarsiisee banaa jira. Neextii tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Fuula kana irratti yoo barbaadan yes I am in ka jedhu dhumarra deemuudhaan tuytu yoo feetan immoo skip isii jettu kana tuquudhaan fuula kanarra dabarfattu. Yoo lakkoofsa bilbilaa isin gaafates lakkoofsa bilbilaa itti guuttattu. Asitti screenshot godhattanii emailiin keessan maal akka ta'e isinitti agarsiisa. Screenshot godhattanii lafa kaawwattu yookaan barreeffattu jechuudha. Emailii kana yoomuu dagachuu hin qabnu. Emailii YouTube keenya baatee taa'u kana waan ta'eef jechuudha. Kanaafu dagachuu hin qabnu jechuudha. Fuula kanarratti screenshot godhannee yookaan barreeffannee lafa kaawwachuudhaan sanaan booda neextiidhaan gara fuula duraa deemna. Kan YouTube keenya yoo bilbilli bade waan adda addaa emailii kana fayyadamnee YouTube keenya deebifnee bannaa jechuudha. Biyya barbaanne yoo dhaqne. Kanaafu emailii keenya dagachuu hin qabnu. Neextii tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Gara fuula itti aanu fuula xumuraa deemna. Seera Googiliinis himattaanuun jira. Eeyyen ka jedhu I agree ka jedhu dhumarra deemuudhaan I agree ka jedhu kana tuqnee seera san simannaa jechuudha. I agree yeroo tuqnu xumuramee jira. Amma gara YouTube nu geessa. I agree tuqe amma nin eega haga inni profaayilii kiyya geessee isa nama haaraa bane kanaan bakka naa buusutti nan eegaa jechuudha. Inni nu profaayilii duraan achirra jiru balleessee amma bakka naa buuse. Kanaafuu amma gubbaa irra profaayilii sana tuqachuudhaan immoo gara YouTube banuutti dabarfannaa jechuudha. Qopheeffanne irra emailii YouTube keenya. Kanaafuu baa gubbaa jirtu profaayilii kiyya baa sana tuqeen irra seenaa jechuudha. Yeroon achirra tuqe barnoota tube jedhee gubbaa jira. Emailii kiyya immoo barnoota tube barnoota@gmail.com jedhee achinaa kaa'ee jira. Jala isaatii mallattoo mataa namaatiin your channel ka jettu jirti. Your channel sanarra tuqnee amma gara channelii banuu deemnaa jechuudha. Emailiin keenya gubbaa nu jira. Maqaan keenya jira. Emailii kana yoomuu dagachuu hin qabnu jechuudha. Kana yoomuu dagachuu hin qabnu. Karaan ittiin jabeeffatan ni jira. Sana tartiibaan itti deemna jechuudha. Kutaa tokkorraa eegalle waan ta'eef. Kanaafuu emailiin nuti amma banne ka gubbaa jiru kun kan YouTube keenya qabee taa'u yoomuu dagatamuu hin qabu. tubebarnoota@gmail.com isiin jettu. Sanaan booda your channel kan mallattoo mataa namaatiin jirtu kana your channel isii jettu kanarra tuqanne gara YouTube banuu dabarfannaa jechuudha. Your channel isii jettu yeroo tokko irra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Yeroo nuti gara fuula duraa deemnu haala kanaan nuuf bana. Maqaa keenya asumarraa mallattoo qalamaa tuquudhaan irraa sirreeffanna. Mallattoo qalamaa tuqne waan biraa hagnaa jechuudha. Mallattoo qalamaa maqaa keenya fuula dura jirtu maqaa YouTube keenyaa kana tahaa jechuudha. Erga emailii bannee kaane mallattoo qalamaa kana tuqnee maqaa YouTube keenyaa moggaafannaa jechuudha. Waan barbaannetti moggaafanna. Barnoota show waan barbaannetti waan dhimma nuti hojjechuudha deemaa jirru maqaa walitti dhiyaachuu danda'u maqaa sirrii ta'e filannaa jechuudha. Kaan irraa haquudhaan waan barbaanne irratti barreeffanna. Dhimma barnoota YouTube yookaan dhimma barnoota waan barbaade jedheen save godha. Garuu barnoota tubeedhaanis itti fufuu danda'a. Waa tokko rakkina hin qabu. Maaliif maqaa YouTube moggaafataa jira. Waan isin fakkaatu waan wajjechuu deemtanii waan wal fakkaatu irratti barreeffattu. Barnoota YouTube jedhus waa tokko rakkina hin qabu. Ana akka kiyyaatti jechuudha. Isinis waan wajjettanii waan wal fakkaatu irratti katabattu waan rakkina takka hin qabu jechuudha. Erga katabattanii save tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Profaayilii fuula duratti sirreessuu dandeenya waan ta'eef amma create channel dhuma tuquudhaan gara fuula duraa adeemna. Logo hojjechuu profaayilii hojjechuu sanatti fufnee ilaalla waan ta'eef erga maqaa YouTube moggaafannee booda jala kana create channel ka jedhu jira. Create channel kanarra tuqannee gara fuula duraa adeemna jechuudha. Create channel kana bani yookaan YouTube bani jechuudha. Create channel kanarra tuqannee gara fuula duraa yeroo deemnu haala kanaan nuuf bana. Rakkinni isaa baanarii hin qabu, profaayilii hin qabu, baanarii irra kaa'u, loogoo irra kaa'uun sichitti deemna. Mallattoo qalamaa kana tuquudhaan sirreessuu dandeenya yookaan immoo hoomiittis deebinee hoomiidhumarraa akkuma YouTube irra seenneen profaayilii keenya irra tuqna your channel tuqannaa jechuudha. Your channel isii jettu
tuqannee gara fuula duraa deemna. Chaanaalii keenya haala kanaan nuuf banee mallattoo qalamaa as jirtu kana tuquudhaan immoo piroofaayilii keenyaa fi baanarii irra keenyaa jechuudha. Mallattoo kaameraan lamatu as jirti. Inni gidduu piroofaayilii irra kaa'uu fi piroofaayilii qopheeffannee sana fidnee irra kaa'uuf jechuudha. Inni kaan immoo baanarii irra kaa'uuf. Baanariin akkamitti hojjetama? Loogoon akkamitti hojjetama? Dirqama profiles baanaris qabaachuu qabaa jechuudha. Amma chaanaalii YouTube keenya banamee jira. Descriptionii profile logo baanarii tunuuf hafaa jechuudha. Sanammoo kutaa ittaanu irratti waliin ilaalla. Ka haaraa taatan maatii ta'uudhaan akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha erga chaanaalii YouTube banannee kaanee hoo maaltu sirreeffamuu qaba ka jedhu kutaa ittaanu irratti waliin ilaalla. Hagasitti turtii gaarii nagayaan tura.